Eshi abboonni keenya wangeela akkamitti nu biraan gahanii dhiphatanii du'anii warri kaan ga'oof ta'anii reebamanii funyoo sibiilatiin hidhamanii mana hidhaatti galfamanii dhagaadhaan rukutamanii iddoo lamatti baqaqsamanii billaadhaan ajjeefamaa gogaa hoolaa fi yookiis re'ootaa uffatanii asiif achi deddeebifamaa waan isaan barbaachisu hin dhaban, hin rakkifaman, hin miidhaman. Biyyi lafaa warra akkasiif kan hin malle ture. Amma garuu isaan biyya lafaaf kan hin malletti lakkaa'amanii lafa duwwaa fi tulloota dhagaa irratti holqaa fi boolla lafaa keessa jiraatan. Abboonni keenya akkanatti wangeela nu biraan ga'an nu hoolaata.